Suuraa si fakkaate suuraa miti viidiyoodha. Keessa kiyya naqossalee waan ta'eef. Faaxeen takka takka jedha rukutamtuun tamataa madooshaa na dhageeffadhu kan hojii arraba qosaati malee arraba dhugaa sitti hin fakkaatiin. Onnee ittiin isin arrabsuu fi onnee ittiin isin qeequun qabu. Garuu onnee itti arrabseetiin isin gorfadhuun guutuu qaba jechaadha faaxee wantichi. Na dhageeffadhaa. Keessattuu warroonni ijaarsa orijinaal ijaarsa kaartaa pilaanii harkaa qabdan. An jaarsa imootii fi jaarsa miiseenjar hin jenne kaadha dhufee boruu lixu. Yookaan jaarsa viidiyoo kooliidhaan lubbuu viidiyoo koolii hin jenne ka haatee fabbee waliin sibeetti warra harkaa qabdan na dhageeffadhaa. Warroonni ijaarsa keessan asitti hafeetiin kaargoo isin godhu. Warroonni ijaarsi keessan akka qarshiitti biyya isin hawwulu akka uffataatti biyya isin hawwulu baajoo isin guuteetiin biyya isin ergu na dhageeffadhaa. Intalli takka abbeeraa bira guddattee abbaa bira deebitee toltaan dhugaa jirtu isin hima. Ati eenyutti toluudhaa fi isaa asi dhiifteetiin biyya biraa galta. Maammadoo yeroo tanaati maammadoon biyya ormaa keessa dhisanii biyya biraa galan. Ka osoo ati kushiinaa jirtu kifilii keessa waan biraa dalagu. Ka osoo ati jechaadha asitti algaa aftu inni bakka biraatti waan biraa dalagu. Kubusii bita jedhee si biraa gadi bu'ee waan biraa hojjetee si deemu. Maammadoo yeroo kanaati yaa faaxeetii dogongortee jirta. Jaarsa keessan galaa kuulii waliin baadhadha. Jaarsa keessan galaa listiroo waliin xaragaa jiraadha. Jaarsa keessan galaati daaraa waliin xaragaa waliin jiraadha. Malee biyya ormaa keessa doolara natti ergaa, diinaara natti ergaa, riyaala natti ergaa yaa faaxeetii sun abjuudha. Dhugaa si fakkaate lubbuutii asii malee hin jiraadhu. Dhugaa si fakkaate lubbuutii asii malee eenyu nu nyaachisu. Dhugaa si fakkaate lubbuutii abarsi malee naannitu naan baritu yeroo ija biraa sareen fira jette Oromoon. Tokkoffadha lama asii kaa'ee ji'a sadiin booda dhufaaf haa xiyyee beena siin jedha. Gaafa ji'a sadii yookaan ji'a afur fixee yookaan waggaa jiini sadii waggaa sadii ta'a jechaadha. Waggaa jiini lama immoo waggaa lama ta'a jechaadha. Gaafa kan mal godhanii hukmii sheekaa si gaafata gaafata aartee achii waa jetteen sheeka jaartii xiyya tana gadhiisuu edda anduraaniin hin gala hidhee gara biyyaa ergee amma itti galuullee hin dandeenye hojjetataa jira. Isiin na hiiki jette yoo hiike rakkoo qabaadhee hukmii sheekaa si gaafata. Fatwaa si gaafataa jechuudha. Jaarsa kana asi kaayee biyya si kaayee jecha biyya si ergeetiin tabiraa sirra fuudhuuf tabiraa janaa jira. Osoo shittoon biyya alaa sirraa hin qoodini tabiraa ijaazaa buusa. Osoo hojjetan teetu hin burqin jechuudha. Maammadoo kana dogongortanii jirtan. Ammas tarii deebiitiin jechaadha. Jaarsa keessanii akka inni isinii waliin galuu barbaaddanii waan asii dalagatte jechaadha maqaa kan keetiin hojjetadhu. Diqqoo ta'ee guddoo ta'ee jechaadha. Uggee gasi dhiisu uggee waan badaa sirratti hin dalagu. Mana tokkicha kaartaa pilaanii malee goobbatti ijaaree yookaan baaleen keessa jechuudha. Yookaan ammoo tokko hasaasaan keessatti ijaaree qabeenya bakka lama qaba dubartii lammaffaa na barbaachiftii miidha. Barmanoo bakka lama ijaaree kana akka waa yookaan horsiisa wayii bakka lama horsiisee akka waa yookaan re'eef sangaa wayii bakka lama horsiisee jechaadha. Yaa Maammadoo mataa qulfii faaxee sobuun barri darbee jira. Faaxee tiyya hin sobamini qaroomi. Ofirratti hin sobamin ofirratti hin gogoomin namni ofirra waa barata waan ta'eef tiingi godhu. Baajoo irraa guuttattee gara biyyaan qajeelin qucee isaa akka nama